Rooba cimaa tibbana biyyattii keessatti roobeen magaalaa Bishooftuu, Aanaa Iluu fi Sabbataa Hawaas, magaalaa Naqamtee fi kan birootti lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan qaqqabee jira. Hagayya 4 bara 2025 roobni cimaan bubbee makee roobee giddugala qorannoo qonnaa Bishooftuurraan miidhaa cimaa geessise. Inistituutiin qorannoo qonnaa federaalaa har'a akka ifoomseen miidhaan kun qorannoowwan biqiltootaa fi kan bineeldotaa dhaabbatichi geggeessaa ture saamuda isaarraa miidhaa cimaa geessisuu ibsee jira. Yaaliiwwan qorannoo gama kanaan geggeeffamaa turan martuu roobaaf bubbee kanaan manca'uus ibsee jira. Roobee bubbeen makee roobee kun qorannoowwan kana mancaasuu qofa otoo hin taane mukeen mooraa dhaabbatichaa keessa turan gamoowwan irratti jigsuun ijaarsawwan irrattis miidhaa geessisee jira. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Naqamteetti rooba cimaa halkan edaa roobeen lubbuu namaaf qabeenyaarra balaan ga'ee jira. Jiraattonni akka jedhanitti lubbuun namoota 5 olii darbuu himu. Namoota kana dandamachiisuufis bulchiinsi magaalichaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindaa'uun hojiilee bal'aa hojjechaa jiraachuu kominikeeshiniin magaalaa Naqamteedhaa ibsee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluuttis lagni Awwaash guutee lola'uudhaan jiraattota ganda lamaa qeerraa buqqisee jiraachuun himamee jira. Namoonni 9,000 ta'an gandoota kanneen keessaa buqqaan mana barnootaa tokko keessa qubachuudhaaf dirqamu bulchaa naannichaa Obbo Taaddalaa Tasfaa BBC'tti himanii jiru. Balaan kun aanaalee ollaa keessatti illee mudatee akka jiru himamee jira. Lagni Awwaash bokkaan humnaa ol waan roobee fi qabatamaatti yeroo ammaa kana gandoota lama guutummaan guutuutti buqqise ganda weerarsa qallinaa fi ganda muloo fattaayii jedhaman miidhamanii jiraachuun himamee jira. Hanga ammaatti miidhaan lubbuu namaarra ga'een jiru kan jedhan bulchaan Aanaa Iluu horiin gaafaa ba'eera garuu ragaan isaa ammatti guutuu ta'uu baatus indaaqqonnii fi jabboonni kan miidhaman jiru jedhan. Guyyaa har'aa kana immoo hojii lubbuu baraaruu waldaan qaxxaamura diimaa damee godina Shawaa Kibba Lixaa fi aanaaleen sadeen soddoo deeggarsa uummataa sababa jiga bishaan Awwaashiin miidhamanii fi aanaa Sabbataa Hawaasii fi Iluutti taasisanii jiraachuu kominikeeshiniin godina Shawaa Kibba Lixaa ibsee jira. Lolaan kun bishaan sanbata galgala laga Awwaash halkan keessaa sa'aatii 8tti osoo namni qophiin qabaatiin waan irra ba'eef midhaanii fi qabeenyi mana keessaa jiraattota jalaa manca'uu isaa ibsanii jiru. Kana malees Affaar aanaa Afdaraatti balaa bubbee hamaa mudateen namoonni 26,000 ol buqqaanii jiru. Naannoo Affaar zoonii 3 aanaa Afdeeraa adoolessa 15 bara 2025 balaa bubbee hamaa mudateen namoonni 26,000 qe'eef qabeenyarraa buqqa'uu fi manneen 2,500 ol barbadaa'uu dhaabbanni gargaarsaa Keer Itoophiyaadha ibsee jira. Namoonni hedduunis bakka qubannaa fi gargaarsa nyaataa dhabanii rakkina keessa jiraachuu Keer Itoophiyaan dabalee ibsee jira. Namoonni dhuunfaa looteriin nuuf bahee jechuudhaan birrii 50,000 goyoomsanii nama tokko harkaa fudhatan battalumatti to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Namoonni dhuunfaa kunneen yakkaannaa looterii raawwachuu isaaniitiin shakkamanii adoolessa 30 2017 to'annoo jala oolanii jiru. Namoonni kunneen naannoo Saalata Mirat jedhamu kutaa magaalaa Yeekkaa aanaa 9 irraa kan dhufanidha jedhe ibsi poolisii. Shakkamtoonni maqaan isaanii Hingidaa Sawdamise, Mintasinoot Mambaraa fi Andinnat Alamuu jedhaman gara nama dhuunfaa tokkootti dhiyaachuu looteriin nuuf ba'ee kaffaltii jalqabaa waan kaffalannu waan dhabneef kaffaltii sana nuuf kaffalii gaafa birrii looterichaa fudhannu ijoollee keef kennaa binnaa jechuudhaan amansiifatan. Miidhamtuun kunis baankii Awwaashirraa maallaqa birrii 50,000 erga baafteetti laatteen booda jarreen taaksii kooddii tokko AA lakkoofsa gabateessaa 3514 qabatanii miliquuf osoo yaalanii deeggarsa namoota naannichaa fi poolisoota bakkicha turaniin to'annoo jala oolfamuu poolisiin kan ifoomse. Miidhamtuun kunis yeroo ammaa jarreen kanarratti mata bantee qorannoon dabalataa geggeeffamaa jiraachuu kan ibse poolisiin uummatis goyoomsa akkanaarraa akka of qusatu poolisiin beeksisee jira. Baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa maallaqaa alaa idilee hin fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fuuchuuf akka jiru ibsee jira. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miiratu daldaltoota sharafa maallaqaa sirna baankiin ala fayyadaman irratti tarkaanfiin haga maallaqa isaanii harkaa fuuchuuf fudhatamuuf akka jiru ibsanii jiru. Sochii sharafa maallaqa biyyattii ilaalchisuun kan kaleessa ibsa kennan obbo Maammoon daldaltoonni sharafa maallaqaa idilee hin fayyadamne gara sharafa maallaqa baankii fi qaamolee baankii biyyaalessaan fudhatama qabanuun kennamutti akka dhufan akeekkachiisanii jiru. Tajaajilli faayinaansii Itoophiyaa fi tilmaamni gabaa sharafaa akka jeeqamuu fi biyyaan ala ta'anii qaamoleen hojjetan akka jiranillee obbo Maammoon ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Dhiyeenya dhaabbilee sharafa maallaqaa seera qabeessa raawwataa hin jiran jedhee 4 kan ifoomse baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa wixata darbee caalbaasii sharafa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 50 dhiyeessuunsaa ni yaadatama.
Baalaandorii bara 2025 kaadhimamtoonni soddomni adda ba'anii jiru. Baalaandorii bara 2025 kaadhimamtoonni soddomni kan adda ba'an yoo ta'u, Osmaan Dambalee, Laamiin Yamaal, Kiliyaan Impaappee, Mohammad Saalaa, Juudee Belingaamii fi kan biroon ni caqafamu. Injifataan baalaandorii bara kanaa akka lakkoofsa Awurooppaatti fulbaana 22 magaalaa Paarisitti ifa ta'a. Kaadhimamtoonni baalaandorii bara 2025 gama leenjistootaatiin ammoo Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot ifoomanii jiru. Kaadhimamtoota baalaandorii bara 2025 goolii eegdotaatiin ammoo Thibaut Courtois, Donnarumma, Martinez, Oblak, Raya, Sels, Jan Sommer ifoomanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Luis Skelly, Lamin Yamal, Pau Kubarsi, Dean Hojison, Desire Doué, Dao Neves, Ayoub Boadi fi Steve Vaughan badhaasa taphataa dargaggoo cimaa waggaa kanaaf kaadhimamuun isaanii ifoomee jira.